Ashamaa akkam nagaa jirtu ani barsiisaa Iyoobsan Abbabeetii. Iyoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Eeyyeegaa akkuma yeroo darbeeta keessatti barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre hordoftoonni koo baay'een keessan sabskiraayib na gochuutiin kan na hordofaa jirtan warreen kaan immoo kan hin arginee fi kan sabskiraayib hin goone hiriyoota keessan hundaatti affeeruutiin akka sabskiraayib gochuusiistan dhaamsa kun isiniif dhaama. Eeyyeegaa qormaata moodeela barnoota gadaa semisteera adda addaa kutaa ja'affaa bara 2017 yookaan 2025 gaaffiiwwan murtooftee qabadheen isiniif dhufee jira. Iyoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan karaa kamiin illee dandeessaniin affeeraa yaadaaf eega qabdanillee jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Eeyyeegaa gaaffilee armaan gadiitiif qubee deebii sirrii qabatee filachuun deebisi jedha. Gaaffii barnoota gadaa gaafa jennu barnoonni gadaa erga qormaatatti dhiyaachuu jalqabeef erga baratamuu jalqabee waggoonni muraasni lakkoofsifamanii jiru waan ta'eef eegaa gara gaaffii keenyaatti gaafa hin darbu gaaffii tokkoffaan akkas jetti uummanni Oromoo waqtii arfaasaa irreecha eessatti kabajata? Eegaa gaaffiin tokkoffaan keenya irreechi bakka itti kabajamu yookiin immoo naannoo irreechaa kan isheen nu gaafattu jechuudha. Irreechi aadaa Oromoo keessatti gurguddaawwan lamatu jiru. Irreecha arfaasaa fi irreecha birraati. Irreecha arfaasaa kan nuti jennu yeroo arfaasaan roobuuf yookiin immoo hawaasni maasaasaa yookiin immoo lafasaa qonnaaf yookiin immoo facaasuudhaaf qopheeffatu sanyii yeroo inni qopheeffatu arfaasaa jedhama jechuudha. Yeroo sana uummanni rooba nagaa nuu roobsi jedheeti kan inni kabajatu jechuudha. Kanaaf bakki sunii eessadha isa jedhudha jechuudha. Kanaaf yeroo arfaasaa birraa jenneerra lamatti qoonnee irreecha yeroo arfaasaa bakka malkaan jirutti baa tulluu gubbaatti caa odaa jalatti daa laga keessatti jedha. Tokko tokko isaanii gaafa laallugaa bakka malkaan jirutti kan jennu gaafa arfaasaati. Birraati. Birraan bari'ee gara malkaa deemuutiin kan inni sirna kana gaggeeffatu yookiin immoo sirna kana kabajatu jechuudha. Tulluu gubbaatti kan jedhugaa isa kam akka ta'e asirraa ilaallachuu dandeenya. Gara tulluutti bahee arfaasaadha kan inni sirna kana kabaju tulluu jalatti yookiin naannoo tulluun jirutti akka waaqa tulluu kana uumtee rooba kee nagaa nuu roobsi. Nagaadhaan nuuf biqishii waan facaafannu nagaadhaan akka biqilu sanyii keenya eebbisi jedheeti kan inni kadhatu jedha jechuudha. Odaa jalatti gaafa jennu immoo odaa jalatti Oromoon rakkoo fi gadadoo gaddaaf gammachuusaa kan inni jalatti furatu odaa jalattidha. Laga keessatti kan jedhu lagaaf malkaan naannoo adda addaatti jechoota yookiin immoo loqoda adda addaatiin haa ta'u malee gara lagaatti yookiin gara malkaatti deemaniiti lamaan isaanii yeroo birraa kan gaggeeffamu ta'u jechuudha. Deebii gajjallaadhaan ni arganna. Ammaaf gara gaaffii lammaffaa keenyatti yeroo dabarru jilli baalli fuudhuu Booranatti kan gaggeeffamu eessatti jedha. Jilli baalli fuudhuu kan gaggeeffamu eessatti kan jedhuu fi dheeda dirree aanaa areeroo ardaa jilaa badhaasatti aanaa annaa sooraatti aanaa annaa dheedaatti daa hunda jedha. Deebiin keenya warreen kana keessatti dheeda dirree aanaa areeroo ardaa jilaa badhaasatti baalli fuudhuun ni gaggeeffama. Akkasuma aanaa annaa sooraatti illee ni gaggeeffama. Aanaa annaa dheedaatti kan jedhu kun walumaa galayyuu gaaffii jalqabni gaaffiin caan kun deebiinsaayyuu yookiin immoo haalli ittiin dhiyaateyyuu gaaffiin isaa dogoggoraa daa hunda jedha. Deebiin keenya gajjallaadha kan jiru waan ta'eef ammallee gajjallaadha deebii keenya asumaan saabskiraayib kooment gochuu hin dagatina. Gajjallaadha deebii argataa deemna waan ta'eef jechuudha. Sadaffaatti gaafa dabarru jilootni yeroo ce'umsaa kuusaa irraa gara raabaatti taasifamu raawwatamu isa kamidha? Jila nadhii buluu, tolee gatuu, bantii haaddachuu hunda jetti deebiin keenya. Eegaa jilli ce'umsaa kuusaa irraa gara raabaatti gaggeeffamu yookiin gara raaboomutti yeroo darbamu tokkoffaa irratti jila nadhii buluun ni gaggeeffama, tolee gatuun ni gaggeeffama, bantii haaddachuun ni gaggeeffama. Deebiin keenya meebii daa ta'uu dandeessi ta'a. Kanaaf deebiin keenya illee gajjallaadha argachuu dandeenya. Hundi isaanii illee ni gaggeeffamu. Jila nadhii buluu kan jedhu nadhii yookiin immoo bakka sana kan yeroodhaaf bulan yookiin achitti nyaataaf dhugaatiin qophaa'e kan turu tolee gatuu kun kan illee akkasuma yerootti maatiirraa adda ittiin bahan kanaaf baasuudhaaf yeroo tolee gatu jennaan bantii haaddachuu jechuun qarree yookiin mataa walakkaarraa kan ittiin daa'imman haaddatan yookiin namoonni gurguddaa sana haaddatanii sirna kanatti darbanidha ni gaggeeffamaa jechuudha.
Kanaaf arfaffaatti gaafa dabarru horiin jila nadhii buluu keessatti hin qalamne kami? Nadhii buluu keessatti hin qalamne. A. Dullacha ardaatii. B. Dullacha qoraan ol kaatii. C. Dullacha nadhiitii. D. Deebiin qabu jedha. Deebiin keenya egaa inni tokkoffaa irratti gaafa ilaallu dullacha ardaa kan jedhu dullacha yookiin immoo horii dulloome ni qalama bakka sanatti. Akkasuma dullacha qoraan ol kaa kan jedhu kun bakka kanatti osoo hin taane bakka nadhiin bulutti miti kan inni gaggeeffamu. Qoraan kennanii fi kan adda ijoollee adda baasanidha. Kunillee akkuma tolee gatuu sana ijoollee kan ittiin adda baasan yookiin immoo horii kennamaa fi turte sana laatanii fi ijoollee irraa adda ittiin bahuu barbaadan ijoolleen ittiin maatii ishee irraa adda baate kan mataa ishee gaggeeffattudha. Dullacha nadhii kan jedhullee akkasuma nadhiidha yookiin immoo jila nadhii buluuti kan gaggeeffamu waan ta'eef dullachi nadhii bakka sanatti ni gaggeeffama. Kanaaf deebiin keenya maal akka ta'u ammallee deebii xumura kana akka laallattanii. Inni gaaffiin shanaffaa kanneen armaan gadii keessaa wanti uummata Oromoo biratti akka ilmoo waaqaatti ilaalamu isa kamii? Yookiin immoo isa kam fayyada? Deebii keenya keessatti egaa aadaa. Aadaa isaa Oromoon akka waaqaatti ni ilaala. Haa ta'uyyuu garuu garaagarummaa inni ittiin ilaalu haala naannoo isaa keessatti yookiin immoo godinoota isaa keessa jirutti waaqeffannaa. Waaqeffannaan hundiyyuu ni ilaala. Garuu waaqeffannaan gosa adda addaa jiraachuu danda'a. Gosa waaqeffannaawwan yeroo biraa yeroo arfaasaa jenne keessattii fi amantiiwwan adda addaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Caa dhugaa jedha. Egaa dhugaan waaqaa ilmoo waaqaa ta'eetu kakata waan ta'eef qaalluudha. Qaalluun immoo nama raagu yookiin immoo nama Oromoon guddaa koodha beekaa koodha jedhee qabudha waan ta'eef. Kanaaf deebiin keenya kanallee arfan isaanii keessaayyuu akkaataatti kabaju waan qabuuf deebii keenya gajjallaadhaan ni arganna jechuudha. Ja'affaatti gaafa dabarru namni dubartii tokkoo bonkoo ishee qabe loon meeqa adabama? Yookiin immoo bakka safuu yookiin safeeffannaa dubartii namni qabe tokko loon meeqa adabama? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8dha. Egaa meebii 5 adabuu danda'a, 6 adabuu danda'a, 7 adabuu danda'a, 8 adabuu danda'a. Yookiin bakka safuu dubartii yookiin bakka dudduuba ishee hudduu ishee kan jennu jechuudha. Iddoo tokko tokkotti egaa afaan loqoda adda addaatiin Oromoo keessatti adda adda ta'uu danda'a. Bonkoo ishee qabe yookiin bakka kabajaa ishee kan qabe jechuudha. Kanaaf warreen sadan kana keessaa eessa ishee qabu akka danda'u deebiin keenya dhumarra ni jira mallee hundisaallee deebiin keenya dhumarra ni jiru waan ta'eef jechuudha. Meeshaan ulfoo abbaan gadaa yeroo jiloota muudaa qalu fi odaa bulu addarratti hidhatu maal jedhama? Yookiin egaa abbaan gadaa tokko haala inni ittiin hidhatee deemu keessatti fakkeenyaaf marata jechuun maaliiti? Mallattoo abbaa gadaa yookiin immoo uffata yookiin carqii irraa fo'amee addatti maratee jiru marata jedhamti. Kallacha jechuunis akkuma kana kallacha abbaan gadaa kan inni adda isaa irratti godhatee jiru yookiin immoo kan akka bokkuu fakkaatuuti kan inni fakkaatuun kallacha godhatee jira. Liichoo jechuun immoo liichoo jechuun immoo afaan biraatiin yookiin immoo alangaa ishee jennu jechuudha. Liichoo jedhamti isheen immoo liichoo harkatti kan inni baattatu malee adda irratti miti kan inni hidhatu. Lootii jechuun immoo mormatti gurra irratti kan inni kaawwatu nama ajjeesaa ta'e yookiin immoo nama goota ta'etu adda irratti kan inni godhatu lootii jedhamti. Kanaaf deebiin keenya gajjallaadhaan ni arganna arfan isaanii keessaa jechuudha. Gaaffii 8ffaatti gaafa dabarru ulee ulfoo dubartiin heerumte qabattu kami? A. Bokkuu. Bokkuu beekamaadha eenyutu godhata? Abbaa bokkuu yookiin dhiiratu adda irratti godhata. Bokkuu yookiin ulee bokkuu qabatu sana bokkuu jedhama. B. Arooressadha. Arooressallee dhiiratu qabata. Dhiira fuudhee jirutu qabata. Ulee arooressallee siinqee dubartii yookiin dubaratu qabatu. Waddeessas akkuma kana dhiirota kan qabatuu fi dubaroota keessaallee gosni qabatanii jiranii garuu haa ta'uyyuu malee siinqee isa addaati. Gaaffii 9ffaatti gaafa cennu seera gumiin gadaa mirga dubartiif dubaraa kabachiisuuf lallabe tokko maalidha? Miti. A. Dhaanuu. Dhaanuu jechuun rukkutuu yookiin reebuu. B. Laga dura hin ce'ani. Laga dura hin ce'ani yookiin immoo dildila kan jennu jechuudha. Laga guddaan jira taanaan kan ittiin ceesisu sana ishee dura ofii dura ceesaniiti boodaan ce'uu jechuudha. Nyaata dura nyaatani. Shamara dura afaan kaa'aniitii nyaatanii jechuudha. Kanaaf nyaata dura nyaatanii. Farda dura yaabbatanii. Akka asirrattis dura farda yaabbachiisanii ka'aniiti booddee isheetii yaabbatanidha. Kanaaf deebiin keenya gajjallaa waan jiruuf arfan isaanii keessaa kamtu ta'a kan jedhu ammallee
Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessanitti qooduu hin dagatina. Bakka itti isin fayyaduun beekamu waan ta'eef follow gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Eeyyeegaa gaaffii itti aanutti gaafa ceenu gaaffiin kudhanaffaan amantiin ganamaa uummata Oromoo kan ta'e kami jedha. Amantii ganamaa uummata Oromoo gaafa jennu egaa jalqaba irratti amantiin osoo amantaawwan hedduun isaanii gara biyya kanaa hin dhufin yookiin immoo amantaan Ortodoksii, amantaan Pirootestaantii, amantaan Kiristaanaa, amantaan Musliimaa osoo isaanii hin dhufin jalqaba amantaan uummanni kun ittiin bulaa ture yookiin ittiin wal bulchaa ture kan jedhamu tokko jiraata jechuudha. Isaan keessaa A amantii Kiristaanaa, B amantii Pirootestaantii, C amantii Islaamaa, D amantii Waaqeffannaa jedhu. Amantii Kiristaanaa, amantii Pirootestaantii, amantii Islaamaa adeemsota keessa gara biyyoota adda addaatii kan isaanii gara biyya kanaatti dhufan yookiin immoo gara uummata biyya kanaatti kan isaan dhufan waan ta'eef amantaa akkana arfan keessaa isa kamtu kan jedhu ammallee deebiin gajjallaa ni jira. Seerri mirgaaf kabaja dubartootaa eeguuf tumame seera maal jedhamudha? A. Uwwaa, baa, boolla, caa, hoosiftuu, daa deebiin qabuudha. Egaa sirnoota kana keessatti uwwaa kan jennu seera dubartiin ittiin gaggeeffamtu yookiin kabaja dubartii sabuuf safeeffannaa ishee ittiin eegan uwwaa jedhama. Boolla kan jedhu yeroo tokko tokko haadha gadaa yookiin immoo haadha abbaan warraa ishee gadaa gaggeessaa jira waggaa 8 yoo ta'e haati suni maal jedhamti? Haadha boollaa yookiin immoo haadha hambaa jedhamtee ni beekamti. Hoosiftuu jechuun kennaawwan uumamaan dubaraaf yookiin immoo dhalaadhaaf kenname keessatti hoosiftuu jennaanii kan dhaltee yookiin immoo daa'ima godhatte hoosiftuu jedhamti. Daan deebii hin qabu jedha. Kanas deebiin isaa gajjallaa kan argannu ta'a jechuudha. Kudha lammaffaatti gaafa jennu qabeenyi sababa adabbiin kaffalamu maal jedhama? A. Daandii. Daandii jechuun daandii irra lukaan irra deeman yookiin karaa biraa ta'uu danda'a. Karra mataa. Karra mataa jechuun mataa loon keessaa yookiin waan dura dhalatee jiru waan kabaja qabu maatii kee maatiin horate keessaa kan dursa kan kennamu. Ceesisa jechuun sadarkaa yookiin immoo itti darbuudhaaf kan hojjetamudha. Daa hunda jedha. Deebiin isaa gajjallaatti arganna kanallee. 13tti gaafa ceenu abbaa gadaa warraa kuusaa irraa gara raabaatti ce'uuf maal kennaa jedha. Warra kuusaa irraa gara gadaatti yookiin raabaatti ce'uuf maal kenna? Eenyu? Abbaan gadaa. A. Farda garmaamsisa. B. Abidda kee baasee kennaaf. C. Waan ta'eef waraana kennaaf. D. Hunda jedha. Farda garmaamsisa kan jedhu dandeettii isaan kun gara raabaatti ce'uudhaaf qabu farda garmaamsee akka inni fardaan dandeettii loluu danda'u ni barsiisaanii. Abidda baasee kennaaf. Abidda baasee kennaaf kan jedhu of danda'e akka inni mana mataasaa qabaatuu fi abidda yookiin immoo waan ittiin jiraatu kennaaraaf jennaan. Abidda nama gubuu qofa miti jechuudha. Abidda jechuun wantoota inni ittiin dandamatee waa bisheeffate ofii haadha warraa godhatee ittiin jiraatu kennaafi. Waan ta'eef waraana kennaaf. Waraana kan inni ittiin of eegu kan inni ittiin diina isaa ittiin ofirraa tissuu fi waan ta'e meeshaawwan mana keessatti ittiin tajaajilaman kennaafi. Kanaaf deebiin keenya kunillee gajjallaadhaan ni arganna jechuudha. Kun arfaffaan sirbi raabaa maaliif sirbama? Sirbi raabaa maaliif sirbama? Raabaa jechuun gaa kuusarraatii gara raabaatti yeroo ce'anidha. Yeroo guddummaa gara sadarkaa ce'umsa guddaa argataniiti jechuudha. A. Ergaa ittiin dabarfachuuf. B. Waaqa ittiin kadhachuuf. C. Ittiin wal loluuf. D. A fi baan deebiidha. Egaa tokkoffaa gaafa ilaallu ergaa ittiin dabarfachuu. Ergaa tokkoffaa gootummaa ittiin dabarfachuudhaaf. Ergaa nan gaggeessa nan danda'a jedhu ittiin dabarfachuudhaaf. Waaqa ittiin kadhachuudhaaf. Waaqa aangoo kana naalaatti waaqa umurii kana na agarsiiste jedhanii ittiin kadhachuuf. Ittiin wal loluuf. Ittiin wal loluuf kan jedhu sirna gadaa keessatti iyyuu wal lola namni wal lolee argame seera ittiin adabamu waan qabuuf lolee jennaan tokkoffaa sirna kana keessa darbuudhaaf baay'ee rakkata. Hawaasa irraas immoo ni dhorkama waan ta'eef wal loluudhaaf sirbuu yookiin walitti fokkaruun tasuma hin danda'amu jechuudha. Karaa ittiin walitti wal dhaadachisan yookiin wal naannachiisantu jira malee ittiin sirbaan wal loluun tasuma hin danda'amu jechuudha. As keessatti aafi baan deebiidha. Deebiin keenya gajjallaa ni arganna. Gaaffii 15ffaa gaafa bira geenyu fi gaaffii isa xumuraa. Kaayyoon sirbi raaboomaa sirbamuuf maali? Sirbi raaboomaa maaliif sirbamaa? Tokkoffaa hormaata waaqaa kadhachuuf. B. Nama ardaa fi lafa jabeessee faarsuuf. C. Sirbaan ergaa walii dhaamuuf D. Hunda jedha. Gaaffiin keenya egaa gaaffii arfaffaa wajjin illee wal fakkaata. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo hormaata waaqa kadhachuuf yookiin immoo daa'ima naa kenni.
daa'ima nagaa hawaasa koof kenni jedhanii kadhachuudhaaf ni sirbama. Namaaf ardaaf lafa jabeessee faarsuuf namoota gootummaa qaban ni faarsa. Daa'imman akka isaan irraa baratan dabballeen akka isheen irraa barattuuf faarsee ni argisiisa. Lafti yookiin immoo ardaan akka isheen nagaa taatu akka isheen jabaattee hawaasni eeggatu ni jajjabeessa. Sirbaan ergaa walii dhaamuuf ergaa aangoo qabadheera. Jabaadhaa na eegaa na jabeessa nan isin jabeessa hamma gaafa aangoon harka jirutti isinan kabajaa isa jedhu walitti dhaamuudhaaf jecha aangoon kun ni sirbamaa jechuudha. Deebiin hunda jedhaa gaaffiin keenya hundisaayyuu gajjallaa kana deebii qabatee ni jira waan ta'eef tokko tokko isaanii gajjallaa kana ilaallachuu ni dandeessu. Asuma irratti kanan xumuru ta'a. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaaneel laayik sheer kooment gochuudhaan yaadaaf qeeqa qabdan hunda karaa mallattoo koomentiitiin naaf barreessuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadhaa deebanaan isinii jedhaa. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaaneel saabskiraayib gochuu hin dagatina. Yaadaaf qeeqa qabdan jalatti naaf barreessaa. Deebana.